أيوة قدرتك تعطوا ما دوستي تتقو تميرا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وكان وبركاته. سبلا جرتو كبجمتو تادا وتو تكينيا نجا جباتو جتا الحمد لله جرا بقى وياك وجماعة جماعاتي نسينجا سنين جنة يو بنمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتو تكينيا جرا جرتو جباتو جرينيا كما في أنا نو نجاد الحمد لله كنو نجاد أنا دفني جرا Manni hordoftoota keenya guyyaa jimaataallee isinii wajjin dhugnee nyaannee barree ammoo maa guyyaa jimaataa bunallee yoo ta'e danfifannee jira waamaa turre ka. Hin banne miti maqaata amma immoo hin banne sababni isaas yeroo tokko keessummaa namatti dhufaa kana keessa. Hundeetu gaa wanta hundaa nama yoonni vidoo rabuun nama mijatu haaluma yerootii wal qabatee. Abbaan Kaalidis hojii jamaranii jiru amma akka duraanitti garuu inshaallah giddiidhaan isinii fidaan isiniin jala hordoftoota keenya giddiidhaan harkisee isinii fidaa amma biiziidha ka. Kanaaf banne malee nagaadha alhamdulillah kunoo ulfanee eegaa jira manatti ulfanee eegaa jira. Ayyoonis lafa ga'u kaatetti amma ayyooniin lafa geessennaan inshaallah wanti hundinuu mijataa hin sawaa jechuudha. Subscribe barsiiftaa mucaa. Inshaallah yoo jarri nu jabeessanii jabaannee jajabeeffannee nu cimsanii barsiifna finnee waa hundayyuu walumaan barsiifna ka. Ta'utti ijoollee wallaanii barsiisuu hin ta'u jalamaa quufti bara. Achuun ade yeroo tokko ijoollee fataa gochuu fudhatanii gaariidha. Akkasii gaa du'aa godhaa bareechaati akka nagaadhumaan jala gaa jira amma nagaadhaan burutti godhamu. Akkuma afaanii kana miti burutti godhamu. Ta'utti nama yaaddessa wallaahi. Jala namaan galuu hordoftoota keenya baay'eesaa du'aa akkadhaan isin jedha. Yoo lubbuun keenya haftes yoo lubbuun keenya namnes wanti hundinuu akkuma rabbii jira. Lubbuun keenya namnes. Kanaaf du'aa nu godha du'aadhaan nu bira dhaabbadhaan isin jedha hordoftoota keenya. Warreen immoo nutti dallanaa jirtanuu laakiin goonu viidiyoo keessa nu jira jirtanuu dheengadda. Fagaate miti nurraa wanti chikoon. Maafi laakiin godhan? Nutti dallanan ekkoo. Maaliif dallan? Dallan sun kan qabu kan maaliif dallan? Yoo siis tole waan nutti hin tolle waan nu irraa barachuu hin dandeenye guutanii waan akkanarraa qusadhaa waan nama jibbisiisu hojjettanii nu jiran. Achuun namni al tokko gongoruu nama jira beektaa? Namni nama ta'e ka'eetu hin dogongoriin. Hin taa'u jechuudha. Garuu immoo abbaan dogongora isaa ofirraa hin beeku. Dogongora keenya nutti himu keessaniif galatooma. Kanaan an dogongortaniitu kana balleessitaniitu jechuu keessa jettanii nutti himu keessan baay'een gammada maaliif woosin nutti himtan malee nuyi badii kan keenya waan goone sana badii keenya irratti waan sin jaallanne illee hojjechuu hin barbaannu. Isittis immoo hin hojjennu inshaallah hordoftoota keenya nutti hin aarinaanis ni jedha akka kan kootti. Ati maal jettaa? Maayoo haaraan giroodha kaa? Lakki giroodhaan jedhamu. Wanti namni hin beekne maal beektaa? Faamiliidhaan hawaaraan giroodhaan hin jedhamu. Miti. Faamilii kan keenya dhiisiiti amma warra faamilii nu ta'ee warra nu jajjabeessaarra nu kana dhiisiiti. Warra nu jabeessi nu jaallanneen iyyuu giroodhaa aaruun jedhamu maaliif? Amma yeroo hundaa maal jedhu beektaa? Ijoollettiin kun yamanii irraa galtee jedhu. Numoo? Yamanii irraa galtee ijoollettiin kunii. Warra yamaniitu hafuuratti baafatee jiru yeroo hunda. Jechuun maalirraan akkasii jechuu danda'a? Kana jechuun jaalala malee beektaa ijoollee yamanii baay'inaan yoo ta'u irra jiru. Waan kolfaa kana sobanii wal loluu jira, wal rukutuu jira, maal kana godhee jira. Viidiyoo keenyatu isatti natti fakkaata. Malee nuti warra yamanii miti warra Itoophiyaa keessa jirudha. Itoophiyaa keessa jirra nuyi. Kanaafuu yoo isin tole laayikii godha minimum wanti isin irraa rakkisu hin jiru. Laayikii matu qabla darbaa bakka. Maali garuu nama rarraasina waan isin itti himu sooshaal miidiyaanii wanti sooshaal miidiyaa irra deemu hundi dhugaa miti.
Inni galee hundis dhugaa miti hundis soba miti. Kanaaf iyyuu waan namni hojjetu biiroo nama hojjetu hunda dhugaa fitanii gara yaada biraatti jijjiirtanii aartanii nama hin arrabsinaa. Yaada hin taane barreessinaatiin gara laayikii tuqaatii bakka amantaa ta'e barreessaa malee isiniin jenna daawwattoota keenya. Kanaaf egaa kun hojirraa giiftii diroo hojirra guyyaa jumaa kabajaa jirra. Kunoo sa'aatiin akka gariibaatti jira maarra. Qaama nyaataa jiru isaanis. Qaamaan jira. Torbee dheengaddaa waa'ee caatii kanarratti olollee waa'ee foonii waa'ee caatii kanarratti wanti jirri haaraan kanaa barmaa foon bituu fi diddee caatii bittee. Maasiin binnee jedhanii gaabsana haaraan. Kun taaraa fi foonis naa bitameera. Maaliif dhugaadha bar dubartiin ulfaa kabajamuu qabdi waan feetee argachuu qabdi jedhanii bar. Odiyoo. Kanaan hordoftoota keenya caatiinis nu foonis nu bitameera kun caatiinis alhamdulillah rabbil alamin. Qoy. Dhaggeeffadhaa antakkaa waan itti balleesseera. Laa habibiin atti balleessee. Dhugaadha bar. Walaan dhugaadhuma jira. Qoosaallee nan qoosa malee. Wanti nu haasofnu al tokko yoo dhugaa ta'es tokko immoo qoosaadha. Malee siniyyuu hin beektu kaasin jaallannaa waa baay'ee sinirraa barannaa jettanii nuu jabeessaa jirtu si argaaffa. Fiqiriin keenya inda diroo no. Inshaallah akkuma kana itti fufaan isiniin jedha. Kanaafuu nu jajjabeessuudha qabdu malee nu jajjabeessaa malee. Asumaan immoo qoy. Yuutuubii isa guddaa isa kanaan ibsachuu barbaaddan harka baasaa. Gurguramuudhaaf caalabaatiidhaan dhiyaateera. Yuutuubii kun isa guddaa naan jettan galtii walii gala rakkoon qabu na dubbisaa naan bitattanii irratti hojjettanii hojjechuu barbaaddan. Sababni isaas lama irratti hojjechuu Madaan qimamoch. Madaan qimamoch. Jechuun entina akkasii nama shamarran warri warratti hojjechuudha yuutuubii addisii lafa bantanii sabskraabii nu godhatanii sabskraabii kadhattanu. Inni kun guddaadha waan ta'eef foolowriin isaa guddaadha intinaan isaa guddaadha waan ta'eef sabskraabiin isaa guddaadha waan ta'eef fuumaa meeqa? 59 ga'e. Maashaallah itti fufaaraayyuu duraan 56 ture. Sabskraabii guddaa waan qabuuf bitachuu jettanii namni irratti hojjechuu barbaadanii dubbisaa viidiyoo adda akka ajaa'ibaatti irratti hojjettanii warri nyaata amma fakkeenyaaf warri mana madaamotaa keessa dalagdanu yeroo nyaata hojjettanullee nyaata waraabaa viidiyoo nyaata akkaataa isaa warra hin beekne amma kan irratti beekus jira. Kan akka keenya barsiisuudhaaf kan nurra mootasa kan hin beeknes jira. Waan akkanaa barsiisuudhaaf wal barsiisuudhaa irraa isiniifis faayidaa qaba. Kun irratti hojjettanii gadhiifattanii ji'aan raatiba keessan birrii keessan akka damoozaatti eeggatama. Kana isiniin jedha hordoftoota keenya. Kanaaf iyyuu itti bitadhaa. Namoonni bitachuu barbaadan qarshii waliin miinuu gatii madaalawaan isiitti gurgurraa. Bitadhaati irratti hojjetanii jejjaan birrii argachuu qofiteedha. Inni galee namni hedduu waa yuutuubii nani beektan jechuudha. Wanti hundinuu dhumataadha. Xumuramaadha akaawuntii baankii qofartii jijjiirrattanii jejjaan irratti hojjetanii qarshii argachuu qofiteedha malee waan biraa miti waan ta'eef na dubbisaa hedoo jedha keessattuu shamarran biyya alaa jirtan. Waa yuutuubii namni beektan ammoo hin beektu. Isin baay'in. Jarraa kanatti fayyadamaa. Dhugaa dubbachuudhaaf wallahi baay'ee bareedduudha akkoo. Noi ija amma tokko kanarratti hojjetaa jirra. Amma gara fuulduraattis immoo karoora biraarra jirra waan ta'eef malee sun waan kaffaluu jammareedha jechuudha. Yeroo dheeraa waan kaffaleedha amma. Yeroo dheeraa waan itti fayyadamaa ture. Ammas immoo isinis immoo itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jira hordoftoota keenya. Kanaan sheer godhaa kan barbaadu biraan gahaa. Namoonni barbaadan dubbisaa. Akkasii isiniin jennaa yeroo gaarii qabaadhaa isin jaallannaa. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Baay'ee. Jumaa gaarii isin haa ta'u. Guyyaa jimaataa gaarii isiniif haa ta'u. Salphuun immoo nu haa ga'u. Akkasi. Bye bye.